Haqa abbaa manaa. Abbaan manaa haadha manaa isaa irraa haqa akkamii qaba? Islaamummaan haadha manaatiin abbaa manaa keetiif haqa akkamii guuti jedheeni ajajaani. Viidiyoo kana keessatti waan kana ilaallaa. Sagantaa imala jaalalaa kutaa 12ffaa keessatti sagantaa bareedaa, sagantaa jaalalaa, sagantaa mi'aawaa kana wajjin ilaallaa. Hamma xumuraatti laayik godhaatiin sabskiraayib godhaa. Sirriin hordofaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقا أبا منا أبا منا هذا منا إسارة حقا كميك أبا حقا دركما تأجرا حقا جالتما كجرين يغوتن كجرين يفبريدتان حقا كتاكسي تجرا. فيديو كان كيساتي حقا كم تدركما مدقاجرو أدام باسنيتين إلى الله لغتي كايون جرين جاللان جراچورا غمبچوران جراچورا حقا ولي إيغاني وليف بيكاني وليف هوبتانيتين جراچورا يوكو ننجراتيني jireenya hin ta'u. Sababa kanaafi haati manaa haqa maalii abbaan manaa kiyya narraa qaba jettee beekuu qabdi. Beekaa yeroo kenna kanatti wallahi jireenyi namoota hedduu wanti diigamaa jiruuf haqa abbaan manaa isii waan hin beekneefi abbaan manaa maal narraa qaba? Shariyaan maal dalagiif naan jedha. Akkasuma maal dalaguufii qaba? Yoo maal dalageef waliin nagaan jiraatuu danda'a ka jedhu dubartoonni waan hin beekneef jecha abbaa manaatii wal lolaa wal dhabaa oolani. Abbaan manaallee haati manaatii akkamii narraa qabdii jedhee waan hin beekneef jecha isii miidha. Osoo namni hunduu haqa olii beekee waliif eege jireenya kana hin diigamu ture. Inshallah mee tokko isaatiif wantoota kanneen ilaallaa. Haqa 30tu jira. Haqa 30 kanneen hanga xumuraa ilaallaa. Tokkoffaa wanta gaarii fi waan dandeettu keessatti isaaf tole jechuudha. Kubadhaa jecha kana haati manaa abbaa manaatiif tole jechuu waa meeqa keessatti? Tokko waan gaarii keessatti, lammaffaa wanta dandeettu keessatti. Waan gaarii yoo jennu abbaan manaa osoo waan badatti ajajee, waan fokkata osoo ajajee, fakkeenya badii garaagaraa raawwadhu jedhee osoo ajajeeni, waan shari'aan haraama godhee dhorkee osoo raawwadhu jedhee ajajeeni tole jechuu dirqama hin qabdu. Akkasuma waan dandeettu keessatti waan hin dandeenye osoo dalagi jedheeni, waan isiin baadhatuu hin dandeenye humna isiitiif kallattii sammuu isiitiin waan isiin hin dandeenye tokko osoo ajajee tole jechuu dirqama hin qabdu. Wanta lamaan kanaan alatti wantoota biroo keessatti isaaf tole jettee jiraatu qabdi. Yoo isaaf tole hin jenne jireenya hin ta'u. Abbaan manaa beekaa wallahi dhiirri baxaan fayyaalessa akka fardaati jedhan dhiirri. Yoo itti kennan jechuun yoo waan inni barbaadu kennaniif bakka inni waa mara namaa kennaa jedhan. Isumaa tole jennaan jechuma isa deebisuu dhabnaan abbaan manaa baxaan fayyaalessa wallahi jireenya gammachuu wajjin jiraata. Waan barbaadde akka barbaadde ergattaan dhiirri baxaan fayyaalessa. Wallahi dhiirri baxaan fayyaalessa. Sirrima fayyaalessa. Kanaafi yoo isaaf tole jette yoo inni siin jedhu ishi bakka sirrima jettan jetteeni yoo jira fudhatteetiin waa inni barbaadu yoo ka gootuuf ta'e waan ati barbaadu dirqama isaa sii godha. Dirqama isaa sirri si jaalataatiin deemaa jechuudha. Jaalala mana keessatti baay'isa. Abbaa manaatiif tole jechuun husna al-ishraa waan jedhamu yookaan nagaa waliin jiraatu haala bareedaadhaan haadha manaa waliin jiraatu wanta jedhamu keessaa isa tokko jedhan ulamaa'iin. Inni taanu hadiisa keessa nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam dhimma kanaa wal qabsiisanii waa hedduu dubbatan. Osoo jedhanii nama tokko nama biraatiif rabbiin malee qaamni tokko qabiraatiif otoo sujuuda godhuu ka eeyyamuuti sila haati manaa abbaa manaa isiitiif tole jettee sila akka sujuuda gootu ajajaa jedhani. Haqni abbaa manaa sirri guddaadha. Wallahi sirri haqa guddaa sirraa qaba. Sababa kanaaf abbaa manaa kee tole isaaf jechuun ajaja isaa fudhatuun waan jannata seensisu keessaa isa tokko. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam dubartiin jedhanii salaata shanan yoo salaatte sooma isii soomti halkan isii salaatteetiin akkasuma abbaa manaa isii yoo tole jette jannata rabbii akka barbaaddi seentii jedhani. Sababa jannataa sii ta'a. Abbaa manaa kee tole jedhiif. Wallahi tole jedhiifi adeemsi jiru rakkoo inni yoo qabullee ta'e adeemsaan sisirraa si bareedaa deema. Sababa kanaafi abbaa manaa kee adeemsaan jijjiirataa deemtaa tole isaa jedhaati wajjin jiraadhu. Akkasuma mallee laa xaa'ata li makhluuqiin fi maasiyatil khaliqi jedhan nabiin sallallahu alaihi wasallam. Wanti ati isa tole jechuu ni qabdu waan gaariitti yoo si ajaje waan maasiyatti yoo si hin ajajin. Maasiyaa yoo si ajaje tole jechuu hin qabdu. Diduu qabda. Ittimuu qabda. Wanti kun rabbiin jaalatu jetteetiin ittimuu qabda. Akkasuma mallee xaa'atu zoojii xaa'atu lillah. Abbaa manaa kee tole jechuun rabbiin tole jechuudha. Eeyyan wallahi rabbiin tole jechuun ajri sii qabama. Ajri rabbiin biratti mindaan kee ol sii ka'aa deema. Sababa kanaaf abbaa manaa kee yoo tole jette akka waan rabbiin tole jedhaa jirtuuti. Akkasuma mallee nabiin sallallahu alaihi wasallam waan dubbatan keessaa inni biroo maali? Man asa zawjaha laa tujaawizu salaatuha ra'saha jedhani. Abbaa manaa isii ka tole hin jenne ka ajaja isaa diddu salaanni isii mataa isii biroo hin darbuu jedhan nabiin sallallahu alaihi wasallam. Baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaata. Akkasuma mallee abbaa manaa tole jechuun ta'diilul jihaada fi sabilillahi jedhani. Jihaada karaa rabbii keessatti godhuudhaan walitti qixxaa jedhan ulamaa'iin.
jihaada akka waan jihaada godhaa jirtuuti rabbiin ajriisan sii qaba akkasuma mallee haqqu zawji a'zamu min haqqi walidayha haqni abbaa manaa keetii haqa haadhaa fi abbaa manaa abbaa keetii caalaa jedhan haqni haadhaaf abbaa haqa abbaa manaa keetii hin ga'u abbaa manaa kee tole jechuu qabda waan inni isaan irraa citutti waan maasiyatti waan siin ajajiniin wanta abbaan manaa keessi ajajetu fudhatama waan warra keetii caalaa warri kee jireenya kee keessa xaalqaa seenuu hin qabu ofitti inni isin xaalqaa atillee ofitti hin fudhatini jireenya kee diiga jireenya keetu diigama sababa kanaafi haqa haadhaaf abbaa keetii caalaa haqa haadhaa abbaa manaa kee jettu siif caalaa jechuun ittaan sun mallee min adami takhallii an xabi'ihaa walau balagat ayya mablaghiin dubartiin gariin baranne jettee sadarkaa guddaa kenne jettee qaroomne jettee haala yeroo kan waliin jijjiiramne jetteetiin abbaa manaa irratti kan raba dheeressu jira feeministii warri jedhan kun beektanii feeministoonni jechuun bakka dubartiin abbaa manaati tole jechuun qabdu maa isiin qofti eenyuu gadi jedhaniitiin isiin illee ajajuu ni qabdi jedhanii a'uuzu billah wallahi wanti kun jireenya diiga barnoota feetillee qabaadhu qabeenya feetillee qabaadhu sadarkaa feetillee gahi abbaa manaa keetiif tole jechuun jireenya keessan tolcha malee gammachuu sii fida malee homaa gammachuu kee hin balleessu tokkoffaan abbaa manaatiif tole jechuudha inni taanu ikilaasaaf rabbiif jetteetiin dalaguudha rabbiif qulqulleessitee dalagaa kana dalagu namni garii nama akkamiitu jira abbaan manaa kee yookiin siigat ta'uu danda'a barnootaan ta'ee bareedumaan ta'ee bakka siigat ta'uu danda'a isa laalteetii miti adii keessa tole jechuu qabdu haala gaariidhaan jiraatuu qabdu isa laalteetii miti rabbiin ilaalteeti ikilaasaan rabbiif qofa ta'uu qaba wanti itti dalagdu kun inni sadaffaani wanta gaarii wanta irratti wal qarqaaru waan gaariirra isa qarqaariini waan isa jabeessurra isa qarqaariini abbaa manaa kee akka inni jabaatu taasisi dubartiin gaariin abbaa manaa isii utubdi abbaan manaa akka boota guddaa ga'u taasifti dhiira cimaa duuba dubartii cimtu jiraa jedhan dubartii akkasii ta'uu qabda abbaa manaa kee utubdee jabeessitee sadarkaa guddaa irra akka ga'u taasisuu ni qabda kanaaf wanta gaarii waan ta'e hunda irratti isa qarqaariin wajjiin dhaabadhuuni inni arfaffaani dalagaa fokkataa irraa akka fagaatu qarqaaru abbaa manaa kee dalagaa fokkataa garagaraa yookaan dalagu ta'e fakkeenya sigaaraa yookaan xuxuu ta'e salaata yookaan salaanne ta'e dubartii badii garagaraatiif yoo walii akka deemu ta'e wantoota garagaraa yoo inni kan aannessu ta'e atini akka inni waan kana dhiisu mala fayyadamuu qabda itti hocuu hin qabdu ittiin iyyuu hin qabdu inni illee waa wayitu waan san keessa isa galche atammoo malaan jaalattee jaalalaan qabdee ofi qabdee akka waan kana keessaa bahu taasisuu ni qabda kanaaf dalagaa fokkataa hundarraa akka inni bahu akka inni fagaatu qarqaaruu ni qabda dalagaa fokkataa irra isan qarqaariniin adeemsaan sirreessaa deemta adeemsaan obsaan adeemsaan abbaa manaa kee qulqulleeffataa jechuudha inni shanaffaani yeroo hundaa dhugaadhaan jiraadhu iman kijibiin wallaahi dhiirri kijiba jibba kijibdeennaan dhiirri qalbii ofii keessaa si baasa dhiirri kijiba hin danda'u sitti himaa dhaga'i anamma ofirraa sitti himaa dhiirri wallaahi kijiba hin danda'u ati xiqqoma kijibnaan qalbii ofii keessaa si baasa kanaaf iman kijibiin sarahaa yookaan ammoo waa wanni jedhamu tokko jira bakka jechuun galsinnatii ifaan dhugaadhaan adiidhaan itti haasa'u dhiirri kana jaalata yoo waa rakkatte waa akkanaa barbaada jedhiin yoo fakkeenya dhimma algaa irratti illee yoo rakkoo qabu ta'e itti himi waan akkanaa osoo goone jedhiin yoo akkas goote inni akkamii yaada beektaa bakka qalbii ofii naa kennitee jirti sirri na jaalattee jirti na amantee ofii na qabdee jirti jedheetii yaada dhiirri bataan fayyaalessa kanaaf akkas godha inni jaaffaan amaanaa qabaattee amanamtuu taatee argamuu qabda amaanaa qabaadhu amanamtuu ta'i diinii kee keessatti maatii kee keessatti ijoollee kee keessatti abbaa manaa kee keessa dhimma hunda keessattuu amanamtuu ta'i abbaan manaa kee mana keetii yoo si dhiisee si biraa deeme qaama biraa ofitti dhidhiheessuu minaamin ofirra fageessuu qabda waan akkanaa amanamtuu ta'uu qabda yoo amaanaa isaa kan nyaattu ta'e nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam ibidda si nyaata jedhanii eeggadhu akkanaa dhiirri amaanaa sirraa barbaada amanamtuu akka taatu sirraa barbaada yoo siin ta'ini gadhiisiin malee waan biraa keessan seeniin waan biraa garagaraa keessa seenuun jireenya kee diiga jiruu kee diiga wallaahi dhaabata goddee dhumatta sababa kanaaf amanamtuu ta'e ijoollee isaa irratti illee amanamtuu ta'e qabeenya isaa irratti illee amanamtuu ta'e waa jalaan balleessiin algaa isaa irratti qaama biraa fiddeetiin hin galchiini eeggatuu qabda waan akkanaa inni torbaffaan haalaaf amala tolu dubbii keessa dubbii toli cadhisa keessa cadhisa toli aarii keessa aarii toli waa hunda keessa toli bakka yaa Allah wallaahi osoo qabeenyi illee kadhabamuuti jireenyi keessan jireenya mi'aayaa ta'a haalaaf amalli waan tokko hin tolcha malee hin balleessuu jedhan nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam sababa kanaaf haalaaf amala toli dhimma hunda keessatti iman aariin bakka waan fokkataan sirraan argamin jechi fokkataan sirraan argamin bakka adeemsi fokkataa kana ofirraa fageessuu qabda inni saddeetaffaani amantii fi kabajaa isaaf eeguu qabda amantii isaallee isaaf eeguu qabda kabajaa isaallee isaa eeguu qabda
Amantii isaa eeguu jechuun akkamii fakkeenya? Amantii isaa eeguu jechuun inni amantii isaa keessatti haadha manaa isaa yoo jedhan fakkeenya amma haadha manaa Abdurrahman yoo jedhan fakkeenya haadha manaa akkamii ta'uu qabdi? Haadha manaa naamusa qabdu, tartiiba qabdu, salaata irratti argamtu yoo akkas hin ta'in namni maal jedhaan isaan? Waan biraa jedhaan. Kanaaf ati dubartii akkasii taatee argamuu qabda. Amantii isaa eeguu qabda. Amantii isaa keessatti akka maqaan isaa badu taayisuun hin qabdu. Akkasuma kabajaa isaa keessa isaa eeguu qabda. Dhiira biraa ilaaluu hin qabdu. Dhiira biraa ija fitnaatiin qalbii fitnaatiin walii gadi ilaaluudhaan dhiira biraa ilaaluu hin qabdu. Akka isa jaalattutti nama biraa jaalala mul'isuuf hin qabdu. Jechoota keessatti illee eeggatuu qabda. Kanaaf amantii fi kabajaa isaaf eeguu dirqamaa jechuudha. Inni saglaffaan eeyyama isaa malee mana isaatti qaama kamuu nama kamuu seensuu dhabu. Eeyyama isaatiin malee keessattuu nama inni jibbu. Nama inni jibbu yoo ta'e akka inni seenu nama inni hin barbaanne yoo ta'e fakkeenya inni yoo imala deeme yookaan yoo inni karaa deeme olla jettee yookaan ammoo nama gibbii galu jettee yookaan fira jettee akkuma argite seensiftee mana isaa seensisuun dhorkamaadha. Keessattuu firaasha isaa irratti nama dhiyeessuun dhorkamaa. Wantoota bakka inni hin barbaanne inni hin jaalanne kamuu dalaguu hin qabdu. Eeyyama isaatiin malee mana isaatti nama kamuu seensisuu hin qabdu. Eeyyama isaatiin ta'uu qaba. Qaama inni jibbu yoo hin ta'in qaama inni jaalatu yoo ta'e fakkeenya haadha isaa yoo ta'e obboleettii isaa yoo ta'e rakkoon qaban haadhu fayyoo kan inni jedhu ta'e qaama akkanaa ta'e rakkoon qabu. Garuu waa inni jibbu yoo ta'e haraama guddaadha dhorkamaa guddaa. Jireenya namoota hedduu wanti dhige wallahi isa kana subhaanallah. Inni kurnaffaan abbaa manaa rakkisuu dhabu. Isa rakkisiin jechaan gochaan haasawa garagaraatiin isa duuba waan garagaraa haasa'uudhaan isa rakkisini isan cinqiniini. Subhaanallah. Wallahi ati duniyaa kana isa cinquun sababa ibiddaatiiti ta'a. Isa gammachiisuun isa ol cinqiteetiin isa rakkisuu dhabuun sababa jannataa sii ta'a. Wanti bartidaarii seenteef yookaan jireenya seenteef wanti isatti heerumteef bari gammachuudha wajjin jiraatuu fi maa isa rakkista. Isa rakkisuun hin qabdu eeggatuu qabda waan akkanaa. Inni 11ffaan iddoo jireenyaa keessatti wajjin ta'uudha. Haati manaa iddoon jiraatuu qabdu iddoo kamii? Iddoo abbaan manaa jiraatu ta'uu qaba. Dirqama kuni abbaan manaa kootu as jiraadhu yoo jedhe achi jiraatuu qabda. Iddoo inni galu waliin galuu qabda. Gaadaa inni bulu waliin buluu qabda. Haaya asiin buluu natti hin tolu dhiiroliin manaaman akkas buluu kanan jaaladhu natti hin tolu manaaman jettee diduun hin qabdu. Walqunnamtii saalaa qofaa miti beekaa kan jedhu dhimma algaa qofaa miti. Dhimma algaatiin alayyuu haati manaa iddoo abbaan manaa jiraatuu qabdi. Dirqama islaamummaan irra kaa'edha. Dirqama hin qabdu manaamin jedhee warroonni haasa'u jireenya diiga malee jireenya hin tolchu. Eeggadhaa waan akkanaa. Inni 12ffaan eeyyamaan malee manaa bahuu dhabu. Amma dubartoota hedduu kaballeessi kan akka subhaanallah. Dubartiin mana gadi hin teettu iddoo abbaan manaa hin dhaqin jedhee hin dhaqxi wantoonni akkanaa jireenya diiga fokkina fidallee haati manaa abbaan manaa yoo manaa hin bahin jedhee ajaje manaa bahuu hin qabdu. Sababa kanaaf yaa dubartoota keenya sirri qabadhaa waan kana. Abbaa manaa keessan yoo manaa bahuu isin dhorke hin bayinaa. Yoo inni eeyyame waan barbaachisuuf yoo ta'e abbaan manaallee waan barbaachisuuf waan isii fayyaduuf akka isiin hin baane dhorkuu hin qabdu. Waan isii fayyaduuf akka baatu eeyyamuufii qabda. Isii dhorkiin waan shari'aan isiin dhorkiin jedhe keessatti isiin dhorkiin fakkeenya masjiida deeme yoo jette masjiida deemtu jettee hin dhorkiniin hambisuun hin qabdu. Yoo akkasuma waan na barbaachisu wayiitiif baha yoo jette iddoon iddoo sirrii yoo ta'e iddoo fitnaan hin jirre yoo ta'e ilaalteetiin eeyyamuufii qabdaa jechuudha. Inni 13ffaan iccitii hundaa isaa eeguu qabda. Iccitii isaa eeguu qabdu keessaa tokko maali? Dhimma algaa wal qabatu. Dhimma akkaataa jireenya inni si jiraachisu wal qabatu. Inni akkana qaama saalaa isaatiin waan wal qabatu. Bakka jechuun hin jiraami wantoota walqunnamtii saalaatiin wal qabatan. Wantoota akkana abadan himuu hin qabdu. Haga qiyaamaan dhaabattutti illee osoo du'aan illee gargar baatanii himuu hin qabdu. Akkasuma wantoota biroollee haala jireenya keessanii wal qabatu. Inni nama akkanaati hin jarjaraa maalii ta'a manaaman. Bakka iccitii himini maal fayyada? Nama biraatii himuun bari isa xiqqeessuudha. Isa fokkisu maal si fayyada? Sababa kanaaf iccitii hundaa eeguu qabda. Iccitii kee qabadhu. Namni iccitii keessan fuudheetiin isin xiqqeessa malee namni isin eegu hin jiru, namni isin kabaju hin jiru, namni isin dhaga'u hin jiru. Inni 14ffaan abbaa manaa tajaajiluu fi mana ofii qabachuu. Abbaa manaa kee tajaajiluu qabda. Uffata isaa, nyaata isaa, akkaataa jireenyaa wal qabatu keessatti wantoota kanneen keessatti isa tajaajiluu qabda. Dirqama hin qabu jechuun hin qabdu. Wanti na fuuteef alga irratti nama waliin haa ciifnuuf malee waan bira dirqama hin qabu jechuun hin qabdu. Yookaan jireenyaan ta'u. Haalli hawaasummaallee, haalli islaamummaallee, haalli hunduu wanta kana dirqama taasisaa jechuudha. Sababa kanaaf dirqama abbaa manaa kee tajaajiluu qabda. Abbaan manaallee waan ati hin dandeenye irra si miidhuu hin qabdu. Si miidhuu akka hin qabne jalqaba irra dubbannee jira. Wanti inni ati tole isa jettuun waan si miine waan dandeettu keessatti jennee jirraami akkasii qabadha. Inni 15ffaan wanta hundaaf abbaa manaa galateeffatu qabdi. Galata isaa mormuu maal naa goote
Mee wantummaa ati naa goote maali? Hagana sibira jiraadheetiin sibira miidhameetiin dhumadhe malee mee maaluma naa goote yookaan yoo waa gooteef akkana siin goone ani akkana siin goone fakkeenya dubartoota biyya Arabaa fa'aa yoo ta'e birri akkana si ergaan turre waan akkana si godhaan turre jechoota akkana yoo kajettuun ta'e tokko sadaqaan keelleen bada lammaffaa sababaa ibidda seenullee sitti ta'a. Dubartoota sababaa ibiddaa walitti ta'u keessaa tokko maali jedhan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam abbaa manaa galata isaa waakkatu mormuudhaa jedhani. Eeggadhaa sirriitti eeggadhaa abbaa manaa ta'ee galateeffadhu galata isaa mormiin ofirraan qabiin ofi qabii. Inni 16ffaan qanaa'aa qabaatu jechuun maal jechuudha? Waan argataniin jaalatu jechuudha. Mabqaaqaat ka jedhamu of gahu waan qabaatan waan argatan ittiin of geettee akkasuma hajaa keetii olittillee isarraa waa barbaaduu dhabu. Waan inni sii kenne alhamdulillah dhifuudhu dhimma hundaa haala jireenyaa wal qabatu keessatti ta'e haala jiruu qabeenyaa wal qabatu keessatti waan inni sii kenne alhamdulillah dhifuudhu. Haga danda'een bara abbaa manaa jechuun dhiira gariitu jira jazbaan malee dhiirri hedduun wallahi haadha manaa isaa gammachiisuu barbaada. Waan isii fayyadu waan boruuf isii ta'u waan gammachuu isii fidu jedhee gammachuu isinii barbaada. Dubartoonni garii ofirratti hin beekan dubartoota ofirratti hin beekne jira gariini. Siif jecha bar xaareetiin oola siif jecha dhakaamuu kabbu'aa mar mee abbaa manaa kee ilaali abbaa manaa jabaa keessa wallahi. Kanaaf qanaa'aa qabaatuu qabda waan isii kenne irra jaalatuu qabda of geettuu ta'uu qabda. Inni 17ffaan qabeenya isaa tiksuu qabda balleessuu hin qabdu. Qabeenya isaa balleessuun haraama waan inni itti fayyadamu si eeyyameen alallee itti fayyadamuun hin ta'u. Akkasuma waan inni haga itti fayyadamiin si rakkoo hin qabu jedheetiin yaaduun ala qabeenya isaa balleessuun dhoksaadhaan waa gochuun haraama hanna qabeenya isaa hatuu ta'a kuni. Walii qabdan waliin jiraataa jirtan dhuga garuu waliigalteedhaan ta'uu qaba malee ati dhoksatti hataa ati dhoksa qabeenya balleessaa dhimma akkanaatiin yoo ka deemtu ta'e jireenya diigama. Jireenya nama hedduu ka diigaru isa kana abbaan manaallee inshaallah mee haadha manaa irratti hin dubbanna. Abbaan manaallee qabeenya haadha manaa ka balleessu jira. Haati manaallee dhoksaadhaan qabeenya abbaa manaa ka balleessu jira. Ijoollee itti ergiteetiin midhaan ka hachisiistu jira. Wanti akkanaan ta'u eeggatuu qabdanii. Inni 18ffaan abbaa manaatiif bareedduu taatee argamuu qabda. Dhimma hunda keessa bareedi. Bareeduma dhabuu islaamummaa miti gad ajaje. Fokkina islaamummaan akkasitti hin ajaju. Islaamummaan bareedii argamiif jedha tolii argamiif jedha. Shittoo jettaa maalii jettaa uffata ila qalbii isaa maraachisu kana isaafoo yoo deemtu akkasitti argamuu qabda. Yeroo isaafoo baatu uffata bareedaadha uffata qalbii isaa fudhatuun hafuura qalbii isaa fudhatuun qulqullina guutuudhaan argamuu qabda. Waan eeggatuu qabdan. Rakkinni xiqqoon dogongorri xiqqoon jireenya takkattiidhaan balleessa. Fakkeenya abbaan manaa kee qulqullina qaama keetii irra osoo rakkoo arge fakkeenya heeyidii yookaan dhiiga marsaa laguu kanaan wal qabatee osoo uffanni kee kan qulqulloofne wayii osoo arge hafuura sana osoo sirraa arge dhugaa takkattiin si jibba. Achi booda osoo waan feetellee dalagdee takkattiin si jibba. Eeggadhaa waan kana takkattiidhaan jibba kee seenuu dandeetta. Sababa kanaaf dogongorri xiqqoon jireenya kee balleessuu danda'a. Bobaa kee rifeensa garaagaraa qaama kee irraa akka bahu kana qulqulleeffadhu bareedii argami. Wantoota kana salphatti ilaalina jireenya nama hedduu wallahi waan kanaan diigamaa jira. Inni 19ffaan bareedinaa fi toliinsa isaatiif yaadu isallee babbareechisiin tottolchiini. Waan jireenya keessan tolchuurraayi abbaa manaa kee bara osoo yoo inni bahu fa'aa fakkeenya yoo inni hojiidhaaf bahu osoo qaqqabdeenii bakka ashaatee mana jiraami qaama isaa mana shittoo itti afuuftee dibdee fi dibata garaagaraa dibdee fi nyaatallee nyaata bareedaa gootee fi bakka mataa isaa qaqqabdee osoo tottolchitee dhiqxeenii mana gadhiiste wallahi tan jira si jaalata. Mee waan kana yaala wallahi tan jira si jaalata sin maraata bakka haga duru si jaalatu caalaallee amma sin maraata. Kanaaf isaaf yoo ati yaadde zamoor ati isaa yaaddeen zamoor inni si jaalataa si yaadaa deema. Kanaaf isaa yaadi bareedina isaatiif yaadi toliinsa isaatiif yaadi qaqqabiini. Inni 20ffaan isa taphachiisuu fi isatti laafu taphachiisiin akkuma inni si taphachiisuu qabu atillee taphachiisiin bakka dhiirri bakka beeki adudumaati jechuun waan xiqqoodha ofi qaqqabdee humneettuun innillee bakka fayyaalessa ofuma sii qabamaa deema. Tapsiisuu ni qabda isatti laafuu qabda ittiin jajjabaatiin jabduu ittiin ta'in isarratti. Isaaf laaftuu taatee yoo argamte inni ammoo moor sirri si jaalata. Inni 21ffaan simannaa isaa tolchitee wanta isa gammachuu fi oduuf gaariidhaan isa simatuu qabda. Simannaa tolchuu qabda yoo inni alaa dhufu fuula tolii fuula kee toltee nyaatallee tolchitee mana kee bareechistee hafuura gaariidhaan shittoo afuufattee maal jettee faayettee yoo eegdeen wallaahi aariin inni dadhabbiin inni guyyaa kana guutuu itti tole takkattiidhaan irraa bada. Waan kanaan takkattiin irraa bada akkuma isin jedhe dhiirri bataan fayyaalessa gowwaadha. Gowwaa simannaa isaa tolchuu qabda. Waan isa gammachiisu itti himuu qabda. Wanti isa gammachiisu maali jettee laaltee waan isa gammachiisu godhiif nyaatallee yoo ta'e akkasuma oduullee yoo ta'e oduu isa gammachiisu itti himi.
takkattiidhaani hadha'u namni akkana wayii akkana ta'ee du'eemi maalii ta'eemi hin jedhin waan akkanaa osoo waan akkasiyyuu ta'e fakkeenya osoo ilmi keeyyuu waasiyelaa ta'e dubartii saabaa keessaa takka maal akka goote beektanii ilmi du'ee jennaan abbaa manaa waliin jalqabaa qaama ofii qulqulleeffattee isallee fata gootee maal jettee waliin rafte waliin ciistee walqunnamtii akkas geggeessanii chibooda erga inni fata jedhee gammade booda itti himte. Inni baay'ee rifatee bakka onna jedhee booddee fataa jedhettee inni booddee nabiyyi dhaqee du'aayii godhanii fi waan cimaa argatanii jechuudha. Sababa kanaaf oduu isa gammachiisuun itti himi wantoota ammaan sitti hime kana fayyadame kaalkuleeshinii ammaan siin jedhe kana fayyadame. 22ffaan sooma sunnaa yoo ta'e yeroo inni biyya jirutti eeyyama isaatiin qofa soomuu qabda. Yoo inni eeyyaminii sooma sunnaadhaa eeyyama isaatiin al soomuun hin ta'u haqa isaatu dursa waan ta'eef jechuudha. Abbaan manaa kee haqa isaatu dursa yoo inni dhiisuu qabda. Atillee abbaan manaa eeyyamuufii qabda. Kabajaa isii eeguufii qabda. Yoo isiin sooma kana akkana narraa ta'aa jira neelaa darbaa jira namni yoo isiin jette eegdee fi bakka hundachuu qabda. Kanaaf sooma sunnaa yoo ta'e ati eeyyamsiisuu ni qabda. Haati manaa yeroo inni biyya jirutti eeyyamsiisuu ni qabda. 23ffaan hinaaffaa jibbamaa irraa fagaatu. Dubartiin gariin hinaaffaa jibbamaa qabdu jira. Hinaaffaan gaariin bareedaadha. Yoo inni fakkeenya waan baalagee fa'aa dalagu jibbuun wantoonni akkanaa bareedaadha. Garuu hinaaffaa jibbama jira. Hinaaffaa fokkataa abbaa manaa ka ajjeeftee jira ka waraantee jira ka zayitii itti naqxu jira. Wanti akkanaa hinaaffaa jibbama adeemsaan suutaan ofii qabdee abbaan manaa maaliif beektanii yeroo baay'ee dubartii biraa yaada beektanii lammaffaa fuudhuuf maaliif yaada beektanii wallaahi lafaa ka'ee yaadu situu haqa isaa balleessa. Ati jaalalaan ofii qabuu dinnaan namni biraa jaalalaa yoo ofii isa qabe maal godharee si dhiiseetiin tan nama jaalalaa ofii isa qabu bira deema. Kanaaf simatu haqa kee balleesse jechuudha. Kanaaf hinaaffaa jibbamaa irraa fagaadhu. Abbaa manaa kee jaalalaan qabi. Inni yoo san sii qabama. 24ffaan yeroo inni aaretti araaraaf socho'i. Yoo inni aaree naarsini aarirra beenzila naqin ibidda qabatirra beenzila gadi naqini maal gochuu qabdi yoo inni aare sakanni jedhi suuta jedhi cadhisi. Yoo inni aaree iyyuu san maa akkana balleesse namna maal taati namni yoo inni sin jedhi cadhisi bakka. Beeki aariin yoo ati cadhiste innillee hin qabbana. Yoo ati dubbatte ammoo si dha'uufuu deema. Dubartoonni yeroo baay'ee jecha nama deebisuuf jarjartanii akkas ta'uu hin qabdan. Yoo inni aaretti cadhisa. Araaraaf socho'i. Waa inni barbaadu itti kenni bakka cadhisi. Yoo inni waan fedhillee balleessi ima cadhisi. Sababa kanaaf yeroo inni aare ibiddatti beenzilatti naqina. 25ffaan gama firaashaa yoo waame isaaf awwaatuun dirqama. Yoo firaashaaf si waame yoo uzrii shari'aan siif eeyyamu qofa qabaatte malee isaaf awwaatuun dirqama. Abbaan manaallee uzrii shari'aa siif beekuu qaba. Itti himuu qabdaatillee. Fakkeenya heediirra yoo jiraatte dhiiga marsaa laguu irra jira dhiiga heedii ofirraa qabaa minaamin jettee yoo itti himte yoo inni si dirqamsiise tole jechuun qabdu. Akkasuma yoo miidhama qabaatte miidhama kallattii garaagaraatiin yoo qabaatte miidhama kana sii beekeetiin sirraa taa'uu qaba. Si waamuun qabu gama firaashaa yeroo kanatti. Abbaa manaallee shari'aan dirqama irra kaaya. Yeroo isiin miidhamtetti nama miidhuun hin ta'u waan ta'eef haadha manaa ta'e hin cinqin jedhee shari'atu isa ajaja. Sababa kanaaf gama firaashaa yoo si waame isaa waadhu yoo uzriin shari'aan si eeyyamu jiraate itti miitiin amansiisiin. Inni 26ffaan daa'imman isaa hoosisuu fi ofitti qabu. Daa'imman isaa guddisuu fi dirqama kuni. Dirqama kuni hawaasummaadhaanillee dirqama hawaasummaallee dirqama shari'aallee uummanni keenyallee aadaan keenyallee kana. Daa'ima isaa hoosisuu fi qabda guddisuu fi qabda. Daa'ima abbaa feete guddisiifan sii dhalee jechuun hin qabdu. Daa'ima hoosisuu fi guddisuu fi ofii qabuuniin indee jireenya keessan bar wanti uumatanii namni hunda jedhuuf daa'ima ofii uumatee maal jedhee achi booda jireenya gaarii daa'ima isaa waliin jiraatuuf yoo ati daa'ima isaaf hin hoosisnee yoo daa'ima isaaf hin guddisnee tartiiba bareedaadha yoo hin qabne jireenyi kee maal ta'a hin badaa jechuudha. Inni 27ffaan wanta isaaf jettee goote irratti galata hin himatin. Waan isaaf jettee goote bakka gootee jirta. Waan wayii bittee fi jirta. Fakkeenya yoo inni qabeenya hin qabne yoo ati qabeenya qabaatti yoo sadarkaan keessa wal caalaa ta'e waan wayii isaa yoo gootee yoo jirtu ta'e isarra galata hin himatin. Isaaf gootee jirta dhumate bakka. Rabbiin biratti ajrii eeggadhu malee galata irratti hin himatin. Si jibba. Abbaan manaa kee takkaan si jibba akkana. 28ffaan maatii isaatti tola oolu. Kuni waan jaalatamaaf bareedaadha. Maatii isaa tola toluu qabda. Dubartiin gariin dubartii akkamiitu jira? Ibaabii bofa. Wallaahi dubartiin gariin bofa jira. Takkamiiti hin dhuftiimi maatii isaa waliin dhoofti bakka. Isaa fi maatii isaa dakutuuf deemti. Akka inni maatii isaa irraa citee haadha isaa irraa citeetiin isii qofaa yaadu takkana barbaaddu jira. Maal si fayyada? Qoyimii maal si fayyada akkas gochuun kee? Maatii isaatiin adda isa kuttee ati jireenya akkamii yaadda? Isa duwwaa hambisuu barbaadda? Inni illee maatii irraa dhalate qaba. Akkuma ati maatii kee haadha keetiif abbaa keetiif obboleewwan keetiif akkuma jaalatu akkuma isaanii yaadu inni illee maatii isaatii yaada. Maadda kutuuf deemta. Maatii isaatii tola ooli. Maatii isaa bira jaalatamtuu ta'i. Yoo maatiin isaallee si jibban obsi. Wallaahi adeemsaan si jaalatan. Nama tokko sitti taa'e mo'anii
maatiin baay'ee jibban ture. Haati fakkeenya jalqaba yeroo mucattiin sun heerumtu yeroo mucaan fuudhu ittiin tolle ture haadha. Adeemsa keessa adeemsisii itti tolaa dhufee booddee wallahi amma sirri jaalatanii nama ofii beeku fakkeenya ofii beeku irraa sitti himaa jira. Sababa kanaaf maatii isaa toluu qabda. Inni 29ffaan keessummaa isaa kabajuu qabda. Keessummaa kabajiif. Keessummaan jireenya keessan takkaan isin madaalee maqaa isin balleessa. Maqaa keessaniifis kabajaa isaatiifis namni hiriyyaa qaba. Hiriyyaa ofii qabatee galuu danda'a. Nyaanni eessa jira naamni jettee fuula ittiin guuriin fuula toli yoo nyaanni illee dhabame afaanuma gaarii itti haasaatiin gadhiisa. Dirqama nyaata kennuu qabda namni isin hin jedhan jiru garuu fuula isinirraa eega namni kabajaa isinirraa eega keessummaa isaa kabajuufii qabdaa jechuudha. Maal gochaa nama nuuf fiddaa nu waan nyaannu dhabne boota seensisuuf nu dhabne ijoollee teennaa waan nyaachiif nu dhabne manaamin jetteetiin kabajaa isaallee xiqqeessin keessummaa isaallee xiqqeessin. Sababa kanaaf keessummaa isaa kabajiifi jireenya keessan yoo san bareedaa ta'a maqaa namaatii keessaniifis isiniif tolaa jechuudha. Inni 30ffaan yeroo inni du'etti ji'a 4 fi guyyaa 10 gufufu. Gufufuu jechuun maalidhaa? Bareeduma dhiisuu bakka jechuun wantoota ila bareedumaa barbaachisan shittoo garaagaraa maalii garaagaraa tottoluu dhabu akkas ta'uu dhabu. Abbaan manaa yoo du'e ji'a 4 fi guyyaa 10 gufufuu qabda. Gadda agarsiisuu qabdaa jechuudha. Gadda agarsiisuu qabda. Uffata gurraacha uffadhu jechaa miti. Gadda agarsiisi. Uffata bareedaa manaa uffatteetii wannan jedhiin. Kanaaf abbaa manaa kee irratti gadda agarsiisuu qabdaa. Yoo abbaa manaa kee hin ta'ini yoo fira kee ta'e manaamin guyyaa 3 caalaa wanna jechuu hin qabdu gufufuu hin qabdu. Akkasii haqni abbaan manaa haadha manaa isaa irraa qabu ka dirqamaatii fi ka jireenyaaf jaalatamaa fi sunnaa ta'an kana fakkaatu. Haqa kanneen guunnaan wallahi jireenyi keessan jireenya gammachuu jireenya gaarii jireenya barakaa ta'a. Mee mokkoraa dubartoonni wallahi waan kana mee mokkoraa waan kana mee jireenya keessan keessa sirriitti xiinxallaa ilaala. Waan kana osoo xiinxalleetanii ilaaltanii jireenyi keessan jireenya bareedaa isinii ta'a. Sababa kanaaf adaraa haqa abbaa manaa keessanii sirriitti eegaa mana keessan sirrii qabadhaa sirriitti tolfadhaa. Rabbiin jireenya keessan jireenya barakaa isinii haa taasisu waliin isin haa bulchuu waliin isin haa ijaaru hamtuu eeggadhaa sharrii eeggadhaa. Inshaallah kutaa ittaanu keessatti haati manaa abbaa manaa irraa akkamii qabdii ka jedhu ilaallaa. Dubartoonni viidiyoo kana sirriitti ol dhageessisaa sirriitti irraa baradhaa sirriitti irraa qayyabadhaa isiniin jedha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u nagaan naaf tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.